Jaallan koo yaa jaallan qabsoo waa hillan jireenya koo walabdii waliin qabsoofna walirraan baqannu rakkoo akkasi artii Oromoo kana keessattis dirree qabsootitti warroonni ani waliin hojjedhe artii Oromoo gama qabsootiin hojjechiisuu qabsoo keessatti immoo aartiin gahee guddaa akka qabullee baroota dheeran duratti jaallan waliin bu'uura kanaa keenyee waliin sosso'aa turre hedduudha. Isaan keessaa Jaal Abdataa Hayyuu, Jaal Boruu Barraaqaa, Jaal Biyyaa yookaan Ayikaa kan jedhamudha. Akkasumattis Aleeksoo Shawaa jaala koo qaaliidha. Jaallan kunniin kanneen jiranis ni jiru, kan amma ammaatitti immoo bakka isaan jiranis hin beeynes ni jiru. Jaal Boruu Barraaqaa yookaan Yahyaa Bashir biyya ormaatitti baqatee biyya ormaa jira. Rooba Lammachaa tokkicha akka qorichaa immoo biyyuma abbaa isaa Oromiyaa keessa jira. Jaal Biyyaan yookaan Ayikaan biyyuma isaa keessa jira. Jaal Aleeksoodhaa fi Jaal Abdataa Hayyuu hanga ammaatitti bakka kana isaan jiranii beekuu hin dandeenye. Yeroo san keessatti faaruulee hedduu boonsoo ta'an kanneen miira ummata Oromoo keessa seenuudhaan qabsoon tun akka damee godhattee babal'attu taasisan keessaa jaallan amma waame kanniini fi anaa amma isinitti haasa'aa jiru kana. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo himaa oolullee isiniif hin fixu. Seenaan adda bilisummaa Oromoodhaa dheeradha. Qubeen sadan kun waan gurguddaa hedduu of keessaa qabaa jechuudha.